السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوتو أكم نجا كيسن فيا كيسن سنجا على الحمد لله قرأت ربي نجا كنتي فيا كنتي الحمد لله ربي قرأني حقو أكمي كوبي رمضان ما الفرقاتا الرمون بنتونا نيكا بدأ يسندو في كوبي رمضان أكمي تيدني كوبي رمضان ما الفرقاتا اسم نجو في فيديونا نسني كبدأ في كان فكاتا جدا هردتو في كبجم توتكيا أسمان أدو كرهاسا كياتن دربنتي فيديو هذا جعفر جعفر تو هذا جعفر تو بنجد يفهمن فيديو شيء بليز undum تكيسنو لاكا سبسكرايب كودافي ججبيسا دورتي جبدو دورتي جمتو كنا حاجة بيفنو عنك بنو انت سما واي بوليتي تينا يرو مرة حاسا مانجرو يرو مرة دبتا مانجرو مجا دبي كيس تركتي ركو كيس جرتو أكسمو أمسا إساني في warroota dhiirotaaf shamarran yookiin akkasuma mucaa ijoollee shamarran taate dubartii takkarraa waan hin taane dubbattu dhaamsa qaba jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota tiyya nuti ijoollee shamarranii maaliif waan akkana walirratti yaadna? Maaliif gocha hin taane walirratti yaadna? Isheen dogongorri isii godhe. Nuti hoo maaliif irratti tuulla? Kan gaafii nati ta'e nuti maaliif shamarra irratti tuulte? Duulli nuti walii baanu walii birmachuu wal gorfachuudha wal bira dhaabbachuudha malee ijoolleen tokko maal jedhanii fakkaata mucaa wayii hedduutti irra dubbatte asin duraallee mucaa kana baay'ee qeeqaa turan jechuudha. Kan mucaa kana arrabsiise kan mucaa kana qeeqsiise kan mucaa kana mataa gadi cabsiise eenyuu jenne ijoollee dhiiratti. Isin warri bultii qabachuu hin beekne isin warri fuutanii wajjin jiraachuu hin beekne isin warri dubartii hedduu fuutanii bakka bakkatti keetanii biraa deemtan ijoollee keessa dubartuu obboleettii keeti dubartii jechuun obboleettii keeti haadha manaa keeti maaliif obboleettii keenya kanarratti onna akkanaa raawwatame erga raawwatame ka'e immoo mucaa kanarratti maaliif duulli ijoollee shamarranii deemti ati bara shamaraa ka isirratti dubbattu boruu rabbiin ishi ati ishi ofitti amantummaa qabda haa jennu. Hanjena malee hin beeknu. Keessa kiyyan beektu keessa kiyyan beeku rabbiitu beeka waan ta'eef. Asirratti maal inni bor ilmoo argachuu deemta. Obbolee keetu jira. Fira obboleetii keetu jira. Keessuun keetu jira. Akka waa hedduutu jira. Isa kana xiinxaltee keessatti keetitti sammuu keetitti yaaddee dubbachuu qabda malee ofii keeti akkana taatee ofii keeti hin ta'u akkas hin ta'u. Ofitti amanii ofii keeti jiraadhu malee namaaf jiraadhu namni akka keetitti hin jiraadhu. Akkati yaaddooti tokko yaada ni dogongora ilmi namaa. Isin mana namaa shintibeeti nama dheedhee booluu dhiisiti inni biyya bulchuyyuu ni dogongora. Kanaatis dogongortee jirta. Isin mucaa shamaraa irratti duultu. Isin mucaa rakkoon kun irra ga'e irratti duultu. Isin mucattiin kun gubattee jechuudha. Gubaa jechuudha. Gubaa keessa jirti miti daa'ima kana wajjin nama isii gargaaruu dhabdee mana seentu dhabdee. Itu pun maani bolehnya gubaa lamata gubaa sadaffaa gubaa arfaffaa hundi isi yoo qaqqeequ ta'e bornasna isi gaafa baafte maal amantaan tun sammuun isi cinqabte otoo waan tokkoof goote daa'ima san darbitee jette boru hoo maal taate maatiin isi bira hammam cinqama biyya barfirri isi jira ka miidiyaa hordofu garuu waan kana keessatti beekuu qabde firri isi jira. Waan tokko isinitti obboleen kee yeroo tokko jechuudha. Ani takkaan mana yaalaa dubartiin deettu argeen beeku yeroo kiyyaratti jechuudha. Dubartii manatti deettu dubartiitu deessisa hin beeka garuu erga wanti hundi xumuranii ani ijoollee daa'ima sana argina malee ijoolleen dura dhoogganee miti hin beektan kana. Dubartii takkatu dubartiin tuni maal isin fakkaata? Dubartiin tuni deettee mana yaalaa jirti. Akkuma ishee kana mana namaa hojjetaa turte. Garuu dubartii sana rakkoon irra geenanii mana yaalaa bakka biyya keessatti beeka obboleen kiyya. Biyya san keessatti ni tajaajila mana yaalaa keessatti hamma tokko hamma achii baatutti. Bakka dhugaa gara na nyaatte. Gaafa akkuma guyyaa tokko obboleettii kootii fi
obboleettiin koollee ani guyyaa sandeesse ilaalcha inni dhugaa isinii himamti. Ani sodaarraa jechuudha yeroo obboleettiin kee as jirtan hin gale. Birumaa gale manatti galee yeroo isin deetti natti himaa jedhee maaliif hin sodaadha. Duraan akkana sodaadhu garuu sodaadha akka wayii gaaf kana maal isin fakkaate. Amma isii ilaalcha dubbisuuf yeroo dhaqu isin deettee as jirti mucaan kun as jirti namni itti dhiyaatu. Doktortoonni dhuftee laaltee biraa baati. Garaan nyaatti dhugaa rabbii dubbachuuf. Amma isii sistarii koo gara iddoo opereeshinii geessanii yeroo jedhanii ani gale. Bakka dhaquun barbaadu baay'ee tokko waan sodaadhu hin simnu jedheetuma gale. Obboleen kiyya ergasii akkas sa'a tokko akkas bilbilamee deessine. Yeroo achitti deebi'ee nama san akka yaada kootti guddaa isii otoo hin taane hamma tokko uffata irraa fidaaf jedhee keessa kootitti yaade yeroo ani deebi'u immoo isiin suni mala dhaattee jirti. Maaliif obboleen kee mala dhaatti? Dubartiin mala dhaatti. Yeroo ani dhaqee ilaallee ilaallu namaa wajjin ilaallu isin ati hin jirtu baatee nu jettee mucaan isii wajjin biyya keenya keessatti kilaasii tokko mana tokko keessatti akkatti dubartii sanii ceebsanii hamma taraan isaanii ga'u jechuudha. Taraan isaanii ga'ee yoo jedhe namuu kilaasitti baafata. Dubartii hamma bulii 2 hamma bulii 3-4 ta'u na fakkaata. Akkasii hamma osoo deemnu isheen sun garuu mala dhaattee achi baatee badde. Ilaa biyya ormaa dhiyeessati rakkoon biyya keessallee akkatti jira. Garuu biyya keenya wanni biyya ofii ga'u hin jiru. Isiin amma akkatti rakkattee dhiphattu kuni obboleewwan tokko isin amma akkatti dhiphattu kun otoo biyya isii keessa jiraattee wallaahi lasii hamma kana dhiphattu. Achi baatee bakka feete seenti. Achi baatee maatii isaa bira galtee yookiin immoo maatii ofii. Ila waan feete dalagdee jiraatti. Dubartiin biyya keessa garuu mootii biyya ambaa kana keessatti nu ulfaata. Wallaahi ijoolleen shamarranii isiin ati gadi baatee dubartii irratti dubbatu boruu rabbiin si dhiisu. Rabbiin sajaasii deebisa kana moota gatee har'aan akkana har'aan akkasii hin jiru waan akkasii. Oolteen bultuun mootu jiru. Siin deebuu baattu ilmoo keetii yookiin sadii keetiin deebite. Garuu mootii waan siqnamu beektaa. Isiin har'a akkana jettanii irratti dooltan. Maaliif hamilee isii tuqxu? Hamileen isii maaliif tuqama? Dhuguma rabbiitti waa tokko yaaddan. Gaafa duraa haati faaxillee mucaa kanarratti baay'ee qoosaa turte. Wallaahi shamarran dubartii irratti hin qoosine. Dubartii taatee dubartii irratti qoosine. Takki dhiirummaa ilmummaa isin argatte kana dhabdee gaafa boottu jira. Yaa Rabbi gaafa akkatti ilmoo naa kenni jettutu jira. Bar dubartii meeqa kamtu ilmoo dhabanii kadhachaa jira. Maaliif haasoftan? Yoo gargaaruun barbaanne hin calleeffamu. Hin gorsitu immoo obboleettii keetii kan isii duuban dhufaa jiru hin gorsitanii. Boru barsi tokko si ilaalee fakkeenyaaf tokko si ilaaleetiin isii kana qeequu danda'a. Akka tasaa taate isiin kun jireenya kana keessaa ni baate. Dhala meeqa qabdu namoota hedduu hojii jiraate amma jiru gaarii jiraate. Maaliif hamilee namaa tuqxan? Kan tokko konkolaataa irratti hamilee namaa tuqxan. Keessa keessiif rabbi beeka. Keessa keessiif rabbi beeka malee miidiyaa kanarratti baatee haasofta malee waan namu keessa nama rabbii tokkicha beeka. Garuu otoo wal gorfanne, otoo wal bira dhaabbanne, otoo waa walii jechuu baanne, otoo wal cibsuu baanne, otoo isii rakkatte kana gargaarre, otoo bira dhaabbanne. Ijoolleen keessattuu ijoollee Oromooti. Afaanonni bara ammaa gurgurtatanii jiran. Afaanonni gurgurtatanii jiran akkasiin jedhu. Namni yeroo ammaa mana tokko keessa sararatanyaa 3-4 dalaga. Walirraa baratu afaan Amaariffaa, walirraa baratu afaan Oromoo, walirraa baratu. Salphaadha. Ani hunduu gargabaabaadha. Garuu miidiyaa irratti baasanii yeroo ammaa ijoollee Oromoo. Bar wal dho'isanii san hin taate isaa akka keenya wal saaxilu kanatti waliin saaxilan. Kanaaf nuti mootiyyuu maal gochuu qabna ree? Maal gochuu qabna? Wal qeequu odoo hin taane, wal jeequu odoo hin taane, walii birmachuu, wal bira dhaabbachuu, wal gorfachuu.
ilkaan walitti addeessuutu hin taane ilkaan addeessitee waan akka bu'aata kan qabu. Isa beekturraa gorsi. Isa dandeettirraa inni ati gorsitu mana biyya keetii baaseettu baaftee dhufte manaa gadi baate hin bahin jedhee. Waan waggaa lama sadii barii jarri gaafa amata tokko akkas xumurate amala isaanii jijjiiratu. Amala isaanii jijjiirachuu maali? Jaalala siif qabu. Akka guyyaa irraa dhawaatu maal amala sitti jijjiiru jechuun si fudhatan jechuu ofitti si fudhataa deeman. Battee gaafa deemtee battee gaafa ala baatee waa hedduu argite immoo jibbamtuu taata. Otoo maatiin kee rakkatee fiitee biyya galuu hin dandeettu. Otoo dhukkubsattee mataan keetu dafee biyya galuu hin danda'u. Yeroo ammaa yaada miidiyaan jiraaf kadhaadhaani malee obboleen kiyya mana xalabaati hin badin. Jira birri guddaan ati dalaydu fakkeenyaaf deemee baasiin ati mana xalabaa dalaydu sun qixxeema sanii fakkeenyaaf kiraa mana qabdaa, taaksii qabdaa, nyaata qabdaa, dhugaatii guyyaa baatu waa meeqa baafte, baasii meeqa baafte guyyaa mana baatu, guyyaa jaata baatu, baasii meeqa baafte. Kanammoo hin beektan jechuudha warroonni akkanaa. Kanaafiyyuu isin wanti gootanii wal gorsuun dirqama keenya. Kan mana dalagoo jirtan dalaguurraa ba'i. Wallahi ijoollee hedduutu jira. Maasha Allah tabaarakallah. Ijoolleen akka kontiraatanitti ciniinnatanii mana namaa jiraatan. Maaliif reefuu of jijjiiruuf? Biyya Dubaayii keessatti firiidamii akka feene jiraanna mirga qabna jedhanii wal balleessanii jedhan malee amma suutii keessatti ijoolleen Kwaatar keessa ijoolleen bakka jiraadha. Jiru kontiraataa jiraadha malee jiru alaan jiraatina jiruun ala waa tokko singu tokkoffaa qilleensa sisseena. Qilleensa sisseena inni rakkoo akkanaatu sirra ga'a. Iri tokko si jaallachana yookiin tarii Hindii yookiin tarii Bangaalii yookiin tarii Oromoo tokko si baasa duniyaa kee laata godhee nyaata. Gaafa duniyaa kee nyaate koo badhaatti si gatee si biraa deema. Atoo maal taata qilleensa irratti hafta. Kanaaf wanti isin gootan kan darbeef mucaa kana immoo qarqaara. Wanti isin gootan kunneen immoo mana xalabaatiin bahin hojii kee hojjetadhu. Biyya keetti gali bultii kee yeroo jaalachuu barbaadde biyya keetti gali maal rakkoo qabamaa yoo biyya keetti galti akka barbaaddetti kafeetitti barbaadde kafeetitti heerumuu dandeetta. Isa kana qabaatte taana isa kana immoo qabaatteef inni isin jaalatu beeku haala amala kee biratti qabaachuu waan hin tossintee gabbaatu qabaachuu bakka malee ati biilla yoo amala qabaateen dhiirri sin fuutu. Duniyaa seesan tarkabatte si gatti. Mallaqaaf si jaalate taanan illee immoo dhiirri qalaas. Maaliif malleen dhuma jaalalli garuu dhumu. Gaa mallaqaaf si jaalate malleen fakkeenya miidiyaa tokko qabaate waggaa takka geettu biyya Itoophiyaa keessatti. Maaliif jiruun hunduu gaariidha waan taateef. Kanaafuu maal godhuu qabdallee hordoftoota kabajamtoota koo gorsi keenya har'aa kana fakkaata. Isin dhiira mallaqaaf si jaalatu hin jaalatin kabiyya keessa illee gali heerumsiin jedhee fakkaatan ta'iniiti dhiira jiru buruutiif haadha mana gaarii naa taata. Jedhee si jaallatuuf bakka kenni. Wajjin jiraadha. Amalaan, jaalalaan, kabajaan jechuudha. Dhiira mootuyyuu mallaqaaf si jaalate bootaa ittiin kennin irraa fagaadhu kophaa kee jiraadhu. Jiruu bareedduu jiraatta gaafsanis kasi jaalatu lafa jira waan ta'eef yoo viidiyoo kana akkuma isiniin jedhe koomantii barreessitanii laayikii sheer gootan gorsoota babbareedaa fi wantoota babbareedaa isinii qabadee dhufa. Akkuma asirratti jedhe viidiyoo haala jaaffee bilis hundi keessan maatichaan alekoo. Ana odoo Ingiliffa beekee Ingiliffaan namoonni irra na hordofan Ingiliffaanii bilis Ingiliffa isaa qo'ame. Bilis my channel Jaffe Hada Jaffe subscribe like share comment. Boru gammachuun keenya gammachuu addaa Ramadaan.
Ramadaan dhufee jira. Boruu gammachuun oollaa hundumti keessan hordoftoota amantaa musliimaa akkasuma warroonni amantaa ortodoksii amantaa kiristaanaa hordoftan soomana keessan rabbiin nagaan isin haa hiisisu isin jedha. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Laachii shirgochisuus yaa gochuu hin dagatinaa.